jajibitani amma kan dirasi kamti doskit amma kan dirasi kamti doskit maal jechuudha ya arka fune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sifatu akkam jirtu nagaa jirtu ani obboleettiin keessa nagaa kun jira sin akkam jirtu nagaa jirtanii koota seenaa olum seenaa manni kun mana kan eenyuti naaf hima kan keessan kasifatu jennaan abdanii jirtu kan keessan kan kiyya kan keessan maaliidhaaf ani kophaa kan koo maalan itti godha siifoo bichaan kophaa shumaan itti gooti yoo si wajjin hin taane yoo sin na wajjin hin taane kanaaf bakka nagaa dhuftan anaa dhufsun hin jedhee jira guyyaa har'aa viidiyoo biraatti walitti deebinee deemna viidiyoon kunis maaliin waanuma walumaan ilaalu waanuma wajjin ilaalu ta'a kanaaf haga dhuma qophii kootiitti na faana ta'a viidiyoo kana immoo sheerii laayikii sabskraayibii gochuu hin dagatinaa Sambicha sosoo hin taane koomentii barreessus hin dagatinaa koomentiin kan keessan na jajjabeessaa gara fuulduraatti na oofaa waan ta'eef jechuudha guyyaa har'aa viidiyoon kan koo maaliin yoo jettanii namarrattan piraankii hojjechuuf deema hiriyaa kootirrattan piraankii hojjedhaa kananii piraankiin kun immoo naa milkaa'u ta'eef walumaanuu kan laallu walumaan kan dhageenyudha kallattumaanan gara bilbilaatti darbaa bilbilee hiriyaa kan koo kanaan maal akkan jedhuu fi maal akkanaan jette sinan dhageechisiisa. Narratti cufte yaa gudii maaltu maal ta'e? Hello. Ada gamuda. Akhirnya dia orang kain konal curi jar. Basi bilbil mana langkas tinara tu. Akhirnya orang kain sebenarnya dia wajib dan terbaik sih. Tertakam. Naga ada terapi. Fezi gargar. Laki ni kamu dia tunggu tu melapor tu. Lapor tu tiar kan kebu. Aku tunggu temu. Jira dhuga karaa tokko ni sojiidhaan bisi ta'ee karaa tokko immoo yaada wayitiin na fudhatee deeme. Maal taatemu? Amma asuma sitti maddalee tana sii bilbile. Jarri koo dhufaa jiru hojiirra. Moo yeroo biraa sitti maddure? Natti immoo rakkoon qabu. Dhugaamsee koo waan hin taane wayitiin na qunname beektaa namatti simachuu baay'ee keessi koo sodaa qabaa. Waan an namarratti jibbuu narra ga'a jedhee waan an eegee hin beekne kan kinoo manarra ga'ee baay'ee tokko sammuu kun jeeqaa beekaa. Hojumaayyuu akkattan hojjedhee dhiisuu wallaalaa jira beektaa. Si waan lattaasaa maaltu ta'e immoo buna naasii maatiin nagaan fi maagarri nagaadhaan. La karaa maatii kootiitiin miti dhugaa waaqayyo karaa maatii kootii maatiin kan koo hundumtuu nagaa isaanii jiranii. Marree wanta haaraa jirare yoo roobaa immoo roobaa kaleessa iyyuu na dubbisee ture yoo nagaadha. Kaleessi bilbilee ture? Naa bilbilee ture kaleessi. Ati onlaayinii irra hin jirtu ture si hoon barbaadadhee onlaayinii seenanii bilbilaan kaastoo jirra fakkaate naan jedhee naa bilbilee na dubbisee ture. Roobaan maallaa bilbilattee ta'e naan bilbiluuni roobaan kan biraa argateedhani. Agarran kan yeroo tokko. Eessaan immoo dhageesse kan ammoo. Dhugaa ibsee koo namatu natti mee beekaa dhugaa natti manii dhugaas natti fakkaachuu didaa waan akkanaa immoo isarraas waan ani inni waan ani nassaabne innis immoo bakka kanaatitti mul'ata jedhee konkuma yaadee hassaabee hin beeku garuu beekaa. Inni mucayyoo biyya alaatti qabaa. Mana naan jira. Kan immoo nuti akkasii kana fideessi toleessi immoo. Gaadanyuma isaa fi kan kootitu walitti jira. Isaan manatti ni.
tasfaa'ee dhagaa tasfaa'een wakabaa wayii jedhi maarree waan haaraa daaree kuni maal rakkoo qaba dhiirri numa jala jalasii haadha manaa waan qabu numa jala jalasii maaltu si aarsiree maarree kuni ammaaree qaasaa wanti isaanii oduudhaan see malee ji'ayyuu darbee bar kan tasfaa'een jedhu tokko ta'e ji'ayyuu darbite mucayyoon qaasaa walaasaasanii saayikilii naamni wajjin bitanii jedhani kaanii waan isaanii qoosaa wayiin see malee wantichi. Maal jechaa jirta? Ati si dhageesse moo? Qaama sajjii dura kaanii dhageessee dhuma sinnettee malee inni wajjin haasoftu immoo dasi maal inni si bilbiloo silaan maal hin beekaree saayikilii bitee jedhanii mucayyoon masqalatti galtee dhabni dhiira. Yoo sitti mesi, isuma sitti mee? Haara inni waan natti himne anis hin gaafanne innis natti himne tasfaa irraan dhage. Eessa ishiin eessa hojjetti? Mucayyoon kan hojjettu kaatareedha. Maali bitanii jettee? Maarree aarii maal qabu? Saayikilii bajaajii bira garaan na jiru. Bajaajii bitanii wajjin ittiinan hojjedha jedhee jedha. Natti qoosa hartamoo dhuguma naan jedha harta? Qoosan abbaa manaatiin jiraayyuu waanii wanti dhageessee dhugaadhuma dhafiin jedhee si mirkaneessuu fi maal rakkoo qabaree waanuma jiruudhaaf ni. Qoish erga akkas ta'e na dhaggeeffadhu. Erga akkas ta'eetoo dhageesse maaliif natti himne? Maarri si kosila wajjin haasoftu rooba halkanii guyyaa baanii sitti ni munne isaan gaafattu ani maaltu sitti abbaa manaa faadhinaa gidduu maaltu oduu na ofiisiseena. Jechuun namni tokko ilaali waan ati beekuu qabdu namni tokko erga hiriyaadha jedhee walitti dhufee waan badaas waan gaariis waan hundumaayyuu waliin mari'atee waliif fuura. Meerre natti hin hiriyaati duraan. Indee siifoo ani hodoo abbaa manaa faadhaminaa gidduu hin oofu tokko jedhanii kan biraan immoo bakka xumurame kaan sitti mun barbaanne yeroo isaa sitti odeessuu mun barbaanne ammayyuu waan ati dhuftee dhageessee natti machuu dhuftee sun siin jedhe malee. Osoo namni dhaga'uu baadhate natti himtachuudha. Maalifaan sitti himandee abbaa manaa keetiin gaafata abbaa manaa faadha manaa caala walitti taanamoo. Garuu dubbiin kun immoo soba yoo ta'e obsee. Yaa fa soba yoo ta'e soba ta'ee yoo dhugaa ta'e si yaa fa bakka ati jaalala mo'atteennan soba fuula yoo ta'u immoo warra masaanuu ta'a rakkoo maalii qabattee siifoo. Masaanuu taate. Sammuu keenya ibsiini waan tokko naareen. Kamal siifan carraaqarsiisa siini. Dhiiraa bar. Amma laalobsee dhugaa siin jedha. Dhuguma dhageesse kana afaanuma isaatirra dhageesse isumatu sitti mee? Shiriyaasa kamtu sitti mee araan tasfaa'in natti mee? Yoosef moo tasfaa'in sitti mee siin? Ana immoo tasfaa'in natti mee? Shiriyaa roobaa lamuun beekaa. Nama biraatirraa inni dhageessaan irraa himte. Bakka nama biraa taanaan dubbiin babal'ate kamaarreen beekumaatiin kee dhaga'uu oolanii irree naannoo tokko jiru akkamitti mul'isa. Samaanaadhuma keessi buusa wanti biraan warree dhiirri yoo deeme dhiiruma dhufaa siifoo. Inaariin keessi hojii kee tasgabbaa'ee hojjedhuutii gaafadhu garuusi. Amma gaafatiin garuuf tasgabbaa'ee gaafadhu. Obse jala. Dhugaa waaqayyoo ani jalqaba biraankii gochuudha kanan bilbile ishiin immoo waan ishiin naan jettu dhaga'aa jirtan waan kun mama akka dhugaa ta'e mama akka soba ta'e ani beeku inni immoo erga dhugumaan immoo dhuguma isaatiin immoo erga natti jijjiirame naa bilbiluu didee xiqqoo bubbuleessa garuu ani sababuma biizii ta'e jedheetiin kana nan yaadeetu saabee akkasitti fudhataa jiru garuu waan kun immoo maal akka inni ta'u ani beeku kana booddee obseenis hiriyaa kan koo miti sababni isaatis erga dura dhageesse maal natti himnu osoo dhani amma qoosaadha yookiin immoo qalbiidha itti gadi kaasuu maqaa itti gadi dha'uu baadde ishiin dursa itti himtu ture. Laa obse dhaggeeffadhu si tanan ani kana booddee hiriyaa kootis siin jedhu. Hiriyaa garaa kootitis naa dhageessitan hima hiriyaa kootis siin jedhu
Wooma sitti ni mala. Yoomas natti ni min. Guyyaa har'aa kana qabdee subscribe kootis sirraa hin kafadhu. Onlaayinii qabnu hundaanis bilookis godha. Nagaa naatu baay. Asaa biraan barbaadu. Bilookin godha ofirraa. Tajaajilitanii amma kan hundi dirasii kamtiin dhuskite amma kan hundi dirasii kamtiin dhuskite maal jechuudha isas bilookin ofirraa isa godha hulattanyaa maqaa isaa nama makuma isaatu jiru bilookin ofirraa isa godha kun qulfii immoo kanamtu